Maqaa Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokkoon sagantaa keenya isa yeroo hundumaa roobii olii wajjin waaqeffannu, olii wajjin kadhannu, olii wajjin sagalee Waaqayyoo barannu jalqabnee jirraa. Waaqayyoo isaa guyyaa har'aan nu ga'eef galanni haa ta'u. Waraabbii torban lama keessa ture keessatti adaraa gidduutti akkaataa waraabbii inni rakkisaa jira waan ta'eef haala waa'ee faarraan ol qabatee namoonni dhiifama akkasiin naaf gootanii isin gaafadha. Amma akkuma amala keenya faarfannaa qopheeffanne qabna. Faarfannaadhaan erga Waaqayyoo waaqeffannee booddee sagalee Waaqayyoo dhageenyee olii wajjin hin kadhanna. Akkuma amala keenya arras faarfannaa kan nuuf qopheesse mucaan koonni lammaffaa qomoon faarfannaa itti Waaqayyoo waaqeffannu nuuf qopheessee jira waan ta'eef isaan waaqeffannaa. Namooti galaa jirtan Waaqayyoo isin haa eebbisu. Viidiyoon kun hiriyoota keessan bira akka ga'uuf sheer waliif godhaa. Peejii kana follow godhaa. Viidiyoo keenya kana like comment gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo irraan nu ga'aa ulfaatu. Mee waaqeffannu faarfannaa kanaan Waaqayyo waaqeffanna.
yoomiin kana kee keemi daandiisa koo laalee gaddu malee yoomiin kana kee Kamin wal ganna kamin wal dibna me baye wajini galmesni kabla kamin sena baye wajini galmesni kabla neke firablammi matiko fabamko enough good I'm to feel galanni waaqayyoof haa ta'u boleessa keenya Bafiqaaduu Biinii warra isaa wajjin ta'anii waaqayyoon akka nu waaqeffannu godhaniif maqaan isaa ulfaatu boloota keenya kana lafa isaan jiranitti waaqayyoo ayyaana isaa isaaniif haa baay'isu mee yaadanname gochaa waaqayyoo nu godhe olumaa waaqayyoo nu olee gaarummaa waaqayyoo nutti agarsiise harka isaa isa hamma har'aatti nu baate mee yaadannee yeroo kana waaqayyoon galateeffanna jaalala bara baraan kan nu jaallatte Loko gara laafinaatiin gara ofii keetti kan nu arkifte gaarummaa keerraan kan kee of dura kan nu dhaabde abbaa keenyaa gooftaa keenyaa waaqa keenyaa yeroo kana yaa gooftaa galata siin jenna maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u ofirreetti hin beeknu malee gochaan kee baay'eedha olumaan kee baay'eedha gargaarsi kee baay'eedha kan itti nu goote yaa waaqayyo baay'eedha yaa waaqa yeroo kana galatan siif jedha maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo si haa galatu isuma beeknu jenna isuma nu gale jenna yaa gooftaa akkasumatti galanni siif haa ta'u yeroo kana moosin kadhadhaa sagalee kee nutti dubbadhu dubbii kee nu barsiisi yaada kee nuuf mul'isi hafuura qulqulluu yaa waaqayyo dubbiin kee humna hojjetuuf keessaa qabaa dubbii keetiin nu hojjedhu eebba kee nu eebbisi jalqabne hamma xumurutti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin Amen. Sagalee waaqayyoo mata dureenuun 75ffaaf olii wajjin ilaalaa jirru boloota koo waaqayyo kanaaf kenne dhoksaa kee eeggadhu iccitii kee qabadhu waan jedhu macaafa Saamu'eel boqonnaa 8 boqonnaa 9 boqonnaa 10 keessatti olii wajjin ilaalaa jirra. Israa'eloonni akka isaan mootii barbaadanii Saa'ol immoo akka inni harree barbaachuu ba'e waaqayyo immoo nama mootii ta'u tokko akka inni barbaadu
akka isaan wal argatan walii wajjin ilaalleerra akkamitti immoo Waaqayyo mana Saa'oliin baasee gara yaada isaatti akka fide akkatti Waaqayyo biyya mana nu baasu adda garuu Waaqayyo tokko akkaataan itti gara yaada isaatti nu fides walii wajjin ilaalleerra Waaqayyo wanta inni jireenya isaa keessatti godhe mallattoonni isaaf kenne akkamitti akka inni irratti raawwatame Waaqayyo akka isa barbaades Saamu'eelis of biratti qabe ergaa sana of biratti qabe dhoksaatti akka inni ergaa ittimee ergaa nuun waliigala saasofnu jirra dhoksaatti immoo namooti dubbannu jirra dhoksaa sana dargaggeessicha biraa geggeessee akka inni hime yemmuu karaa kanarra buutu maal akka ta'u ergan ittimee booddee torban darbeegaa Saamu'eel etoonni galaa jiru Saa'olii karaatti wasiilli isaatti dhufee gaaffii kana gaafate kanarratti dhaabe boqonnaa 10 lakkoofsa 14 kaasee yeroo sanatti wasiilli Saa'ol tokko Saa'oliif dargaggeessicha argee eessa turtanii jedhee gaafate. Saa'ol immoo deebisee harroonni barbaaduu dhaqnee turre garuu harroonni sun dhimnaanii mana Saamu'eel bira dhaqnee jedhe. Kanarratti wasiilli Saa'ol adaraa waan Saamu'eel siin jedhe anatti himii jedheen. Saa'ol immoo harroonni dhuguma argamuu isaanii nutti himeera jedhe. Waa'ee mootii isaa ta'uu Saamu'eel isa sitti dubbate garuu wasiila isaatti hin himne. Ishee kana jechuudha giddugaleessi ergaan isinii wajjin hirmaachaa jiru wasiila isaati. Wasiila jechuun obboleessa abbaadha jechuudha karaa biraa. Namni Waaqayyo qeeqachiiseera wanta akeekkachiiseera wanta ta'eef hin dubbatiin waan ittiin jedheef amma gaafa guyyaan isaa ga'utti wasiilli isaa inni waa shakkeera garaansa waa shakkeera. Maal siin jedhee Saamu'eel ennaan waa'ee harrooti gala argamuu nutti himeera jedhee waa'ee mootii ta'uusaa ittiin himnee ittiin dubbannee jedha. Dhoksaa ofii eeggachuu iccitii ofii eeggachuu isa jedhu walii wajjin ilaallaa jirra. Maaliif inni yeroo isaatti hin ba'a yeroo isaatti hin mul'ata yeroo isaatti hin argama wanta ta'eef ariifachuu hin qabnu jarjaruu hin qabnu amma gaafa Waaqayyo dhufee dubbadhu amma ba'i amma jedhuchi qabachuun gaariidha. Galanni isaaf haa ta'u. Obboloota koo waan hundumaatti ariifachuun gaarii miti. Waan hundumaatti jarjaruun gaarii miti. Dhoksaa ofii qabachuu danda'uun iccitii ofii qabachuu danda'uun baay'ee gaariidha. Maaliif itti miidhamna jedheen kanarratti dhaabne maaliif itti miidhamna isa irraa moo walii wajjin ilaallagaa ilaa kana beekaa wanta tokko utuu ta'uuf jiruun wanti hundumtuu wanta nuuf ta'utti hundumatu itti gammada miti. Boleettii koo kana beeki obboleessa koo kana beeki obboloota koo kana beekaa wanta gaarii siif ta'utti waan gaarii siif raawwatamutti nama hundumaatu itti gammada miti. Nama hundumaatu itti harka sii rukuta miti. Nama hundumaatu siif ililcha miti. Yoosef yoo ilaaltanii Yoosef fudhannee yoo ilaallee dhoksaa isaa himuu isaatiin iccitii isaa ala baasuu isaatiin itti miidhame. Itti miidhame. Eewutumoo miidhe. Obbolootumatu miidhe. An kan yeroon dubbadhu baay'ee garaa koo na tuqa. Obbolootumatu haadhoma isaatu obboleessa isaatu ijoolleema abbaa isaatu wanta inni dhoksaa isaatti himateef wanta inni iccitii isaatti himateef wanta inni abjuu Waaqayyootti mul'isaa jiru wanta baroota keessatti ta'u wanta fuulduratti ta'u wanta sichi ta'uuf jedhu lafanni ga'uuf jedhu wanta Waaqayyootti mul'ise wanta inni itti himeefi obbolootuma isaatu isa miidhe. Nurratti mootii taa'edhan maaliif kana godhan inaaffaadha. Inaaffaanii an akkanii yaadutti inaaffaanii akka dhukkuba kaansariiti. Nama keessa taa'ee nama nyaata. Nama keessa taa'ee nama nyaata. Haadhooti itti naafama. Buleessati itti naafama. Ijoollee abbaati itti naafama. Inaaffaan akka dhukkuba kaansarii keessa namaa taa'ee nama nyaatudha. Nurratti mootii ta'a. Nurratti mootii ta'a. Dhoksaa kee eeggadhu buleetti. Dhoksaa kee eeggadhu obboleessaa. Mee kutaa sanan isiniif dubbisa. Sagalee Waaqayyoo yeroo dubbisan yeroo hundumaa aaraadha. Yooma kanaan dura beekna ta'e iyyuu hin dubbifannu. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 5 kaasee Yoosef abjuu abjootee obboloota isaatti yemmuu himee ittuma caalchisanii isa jibban. Amma namni yemmuu abjuu abjootu eewutti nama dhiyoo jiru nama wajjiniin bule nama wajjiniin jiraatu maatii isaatti hima. Yoosef waan balleessin qabu. Obbolaadhaa haadhoodhaa ijoollee abbaa tokkooti
manuma tokko keessa jiraatu akkuma isaanii rafee ka'e yommuu dammaqu garuu abjuu tokko arge. Abjuu kana yommuu inni isaanitti himu garuu maal ta'an jedha hin jibban. Inni abjuun abjoodhee kana dhaggeeffadhaa jedhe abjuu isaatti himuutti ka'e. Kunoo nu imaasii gidduudhaa bissii hin hiina turre. Kunoo bissiin koo ka'ee ol jedhee dhaabbatee bissiin keessan immoo isatti naanna'ee bissii kootiif hin gugguufa turee jedhe. Abjuudha kun waan gara fuulduraatti ta'uudha kun jedhan. Abjuuma ka'eechi ittimi eeda galgaleetuma rafuu abjuun natti dhufe. Maasiima keessatu jirru bissii kootiif bissiin keessan ituunni gugguufuun argee jennaan obboloonni deebisanii ati dhuguma mootii nurratti taataa yookiis dhuguma haboo nurratti qabaattaa jedhanii akkasitti waa'ee abjuu isaatiif waa'ee dubbii isaatiifis ittuma caalchisanii isa jibbanidha. Dhaggeeffadhaa dubbii kana isiniin dhibu. Hiika isaayyuu hin beeku mucaan. Saafela waggaa 17 yommuu abjuu abjoochuutti ka'e. Saafela jedha macaafni qulqulluun saafela waggaa 17 yommuu kan abjoochuutti ka'e. Inni yommuu inni kan itti muti isaantu hiikeef maal jedhan ati dhuguma nurratti mootii taataa. Nurratti mootaa, nurratti aboo qabaattaa, nurratti aboo godhattaa. Sababuma inni abjuusaa itti himateef obboloonni caalchisanii isa jibbanidha. Mucaan immoo waanuma argee isaanitti hima. Garraamii ho'ite Yoosef kun. Gara laafessa ho'ite Yoosef kun. Waanuma arge, waanuma isaa mul'ate isaanitti hima. Inni mul'isuu jalqabe moo mul'isuu hin dhiisu. Inni agarsiisuu jalqabe agarsiisuu hin dhiibu. Ammas Waaqayyo abjuu kan biraa fideef. Ilaallu gadi sinneessa lakkoofsa 37 lakkoofsa 9 kaasee ammas abjuu tokko abjootee obboloota isaatti hime. Kunoo ammas abjuu abjootee eewutti hima obboloota isaatti hima eewutta himureesh. Eewutta dubbatu. Eewutta baafatu. Abjuu namuma isinii wajjiniin rafee kee nama wajjiniin jiraatan nama mana tokko keessa jiraatan nama olitti sittan itti himtu. Abjuu itti hime. Abjuun itti himu kun garuu isaaniif dhukkubba ture. Nama nana waan ati ta'uuf jettuutti hundumatu gammadamti. Mana keessaa ka'anii siyyoo mormuu danda'u. Gola keessaa ka'anii siin mormuu danda'u. Naannoo makeetii ka'anii siin mormuu danda'u. Lafumatti jirtu kaatanii siin mormuu danda'u. Jechuu danda'u. Mataa dhukkubbiitti ta'a. Inaaffaan gadheedha waanta ta'eef. Kunoo an abjuu kan biraa tokkos nan abjoodhee biiftuun ji'i urjoonni 11 utuu isaan gugguufaniin argee. Ammas inuma argan. Waaqayyo ammayyuu warra agarsiisetti agarsiisu Waaqayyo. Amma immoo biiftuunis jiinis urjiin 11 utuu isaan anaaf gugguufaniin arge. Kuni wanta Waaqayyo baroota keessatti fuula nama kanaa duratti gochuudhaaf akeekee kaayeffatee saganteeffatee jirudha. Yeroo tokko Waaqayyo abjuu addaa maatii magidduutu jirtu si abjoochisa. Mul'ata addaa gara kee fida. Yaada addaa gara kee fida. Sagantaa addaa irra deddeebi'ee gara kee fida. Sitti fida. Sitti dubbata. Si keessa ka'a. Yeroo akkasii qabachuutu gaariidha. Isa jedhuun inni sagalee Waaqayyoo qabee isinitti himaa jira. Yeroon abjuu kanatti himu yeroonni abbaasaaf obboloota isaatti himetti garuu abbaansaa isa ifatee abjootte kun maali? Dhuguma aniif haati kee obboloonni kee dhufnee amma lafa geenyus gugguufuuf jirra moo jedhan. Kanarratti obboloonni isaa isatti naafnaan abbaansaa garuu dubbicha yaadatti qabate ture. Yoomayyuu gidduu taa'ee amala ijoollee isaatii waan beekuuf nama ifatu fakkaate iyyuu dubbicha yaadatti hin qabata ture abbaan. Warri kaanoo inni naafu turan. Abjuu ofii eeggachuun, mul'ata ofii eeggachuun, iccitii ofii eeggachuun, yaada Waaqayyo gara namaa fidu qabachuun bilchina abbaansaa yaadatti hin qabata ture. Wanti isaan waan hamaa nama kanarratti gochuu yaadaniif wanti biraan tokko iyyuu hin jiru. Obboloonni kun maaliif hamaa kan obboleessa kanarratti gochuu barbaadan beektu?
waan itti balleesse hin qabu, waan itti darbe hin qabu, waan isaan irratti raawwate tokko iyyuu hin qabu. Sababuma abjuu isaatiif, sababuma mul'ata Waaqayyo itti maaf jiru kanaaf, sababuma Waaqayyo fuulduratti sadarkaa guddaa tokkorra, iddoo guddaa tokkorra isa kaa'uu barbaadeefiti obboloonni itti naafan malee waan biraaf waan isa jibban hin qaban. Gadi sittanii argitu lakkoobsa 18 kaaftanii mulaaltanii isaan garuu itumanni isaanitti dhiyaatiin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koorratan. Isaan walii isaaniitiin obbolootaan kunoo abbaan abjuu sun dhufeera, kottaa amma isa ajjeefnee boollota kana keessaa tokko keessatti gadi hin darbanna, bineensa hamaatu isa nyaata jennee mee abjuunsaa lamaan waan inni ta'uuf jiru ilaallaa. Maaliif jibban? Waa'ee ma abjuu isaatiif, waa'ee ma mul'ata isaatiif, waa'ee ma waan Waaqayyo isatti fidaa jiru. Kanaaf akkas jedhan, mee amma ajjeefnee boolla keessa buufnee bineensatti isa nyaata jennee abjuunsaa sun maal akka ta'u ilaallaa jedhan. Waa'ee dhoksaa ofii, dhoksaa nuuf Waaqayyoo gidduu jiru eeggachuu turattan dubbii Waaqayyoo isinitti dubbachaa jira. Firoota ko, barri kun immoo bara isa kan Yoosef caalaa baratti garaan nama hamaa ta'e. Bara isa kan Yoosef caalaa baratti garaan namaa hammaa ta'e. Namni waliif hin gammadu. Waan gaarii siif ta'etu hundumatu baga ishoo baga ta'eef jedhee harka walitti sii rukuta miti. Hundumatu si ililcha miti. Hundumatu si faarfata miti. Hundumatu guddina keetti walii gala miti. Hundumatu itti gammada miti. Itti yaade obboleessa. Hundumatu tole siif jedha miti. Nama jaalladhu malee hin amanin. Jaalladhu nama. Waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos macaafni qulqulluun akkas jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis lakkoobsa 24 gubbaarraa dubbii Waaqayyoo akkas jedha. Inni garuu namoota hundumaa gaarii godhee waan beekuuf amanee isaanitti of hin dhiifne. Warruma tajaajilutti, warruma amananitti, warruma kan isaatitti garaa nama hundumaa gaarii godhee waan beekuuf Yesuus Kiristoos amanee itti of hin dhiifne. Ilaa nama jaalladhu, eenyuun iyyuu hin jibbin, amantee garuu itti of hin dhiisin. In ajjeefna, bineensatu nyaate jenna, boolla buufna, hin gurgurra, achi ofirraa fageessina, sobaan abbaaf haadhasaa boossifnaa jedhan. Kana hundumaa maaliif mari'atu beektu? Maaliif akkas jedhu beektu? Fuuldurri isaa, egereen isaa maal ta'uuf akka jiru baraniiru. Eessatti adeema akka inni jiru, eessa ga'uuf akka inni jiru, sadarkaa akkamiirra ga'uun akka inni jiru beekaniiru, baraniiru waanta ta'eef karaatti hambisuu barbaadu, kutuu barbaadu, hankaasuu barbaadu. Obboleettii ko, obboleessa ko, hundumatu sii gammada miti. Hundumatu harka walitti sii kutamti. Hundumatu waan ati fuulduratti ta'uudhaaf jettu siif ililcha miti. Dhoksaa kee eeggadhu. Iccitii kee eeggadhu. Dhoksaa ofii eeggachuu, iccitii ofii eeggachuu. Kanarrattan sagalee Waaqayyoo isinii wajjiniin hirmaachaa jira. Nama Waaqayyoo kana achi itti gatii baafta. Itti gatii baafta. Iccitii kee, dhoksaa kee qabadhu. Guyyaan iyyuu hin baasa. Yeroon iyyuu hin baasa. Yeroo isaatti inni iyyuu mul'achuuf jira. Saa'ol akka mootii ta'uuf jedhu wasiila isaatti hin himne. Iccitii ofii, dhoksaa ofii eeggachuu. Torbee isa dhumaa olii wajjin ilaalla. Waaqayyoo waan yaadee baroota keessatti inuma raawwata. Waan nu akeekee inuma raawwata. Lafattiin nu ga'u barbaade Waaqayyo inuma ittiin nu ga'a. Lafa nu qaqqabsiisuu barbaade Waaqayyo inuma nu qaqqabsiisa. Namoonni mul'ati addaa
yaadi addaa, ergaa addaa, abjuu addaa yerooti gara yerootti isinitti deddeebi'ee dhufaa jiru mee qabadha. Dhibantaa dhattanii, boleessattanii, boleettiidha jettanii, cal jettaniima dhoksaa keessan gadi baaftanii hundumatti ni mina. Yesuus garaa nama hunduma waan beekuuf amanee itti of hin dhiifneedha. Qabadhu, Waaqayyoo kee dura turi. Amma gaafa guyyaan isaa ga'utti yeroo isaattoo Waaqayyoo innoo baasuuf jira. Yaa Waaqayyo, waa'ee sagalee keef galanni siif haa ta'u. Waa'ee dubbii keef galanni siif haa ta'u. Boleettii kanaaf si gidduutti, obboleessa kanaaf si gidduu iccitii guddaa waan jiruuf, dhoksaan guddaa waan jiruuf, fuulduratti sadarkaa guddaadhaan waan isa ishee ga'u barbaadduuf maqaan kee ulfaatu. Yaa Waaqayyo sin kadhadhaa, nama kana lafa jettee hin ga'i, lafa dubbattee hin ga'i, lafa ittimtee hin ga'i, lafa ilaalaa fi jirtu sanaan ati ga'i yaa Gooftaa. Laphee isaa moo eegi, sammuu isaa moo eegi, garaa isaa moo eegi, iccitii dhoksaa abjuu mul'atati gara isaa gara ishee fidaa jirtu yaa Waaqayyo qabachuu akka inni danda'u akka isheen dandeessuuf ati ishee gargaari. Yaa Waaqayyo lafa jettee hin ga'i. Sagaleen kee akkas jedha, lafa Waaqayyo jedhe ga'an hidhameera. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin namni kun lafati jette haa ga'u. Namni kun lafati jette haa ga'u. Namni kun lafati jette haa ga'u. Yaa Waaqayyo yaadi kee nama kana irratti raawwatu. Jaalalli kee nama kana irratti raawwatu. Fedhi kee nama kana irratti raawwatu. Eegi Gooftaa, jallootarraa eegi, amootarraa eegi, namoota karaatti nama hambiisanirraa, maree hamaa namarratti mari'atanirraa, walgahii hamaa namarratti ta'anirraa, namarratti koorratanirraa, nama balleessu, nama dhibamsiisuu barbaadanirraa, yaa Waaqayyo boleettii kana, boleessa kana akka ta'e dubsin kadhadhaa. Yaanni kee, jaalalli kee nama kana irratti haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergiteef maqaan kee ulfaatu. Namoota kadhata addaa barbaadan maqaa Yesuus Kiristoosiin kadhati isaanii si biraa deebii haa argatu. Akkas jedhe Eeliin, kadhata garaa kee Waaqayyo siif deebisu jedhe. Anis akka lubaatti nan jedha, nama nana karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa, karaa peejii kanaa namoonni na dhaggeeffachaa jirtan Waaqayyo kadhata garaa keessanii isiniif haa deebisu. Yaa Gooftaa, bara 2013 namoota biyya kana keessa jirru arraan nu geessetta, maqaan kee ulfaatu. Guyyoota afan kana keessatti harki kee nu wajjin haa ta'u. Biyya keenya irratti harka kee diriirsi. Yaa Waaqayyo yaadi kee, fedhi kee, jaalalli kee nuuf raawwatu. Sagantaa roobii yeroo hundumaa qabnu irratti ati ulfaadhu. Kana hundumaa waan gootuuf maqaan kee haa eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Garaa keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol fudhaa, eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisuu, sinaa eeguu. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu, isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisu, nagaa isaas isiniif kennu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaatti, kan Ilma isaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Torbee ol arginaa. Ulfaadhaa, eebbifamaa, isiniin kadhadhaa, naa kadhadhaa, iccitii kee, dhoksaa kee qabadhu.